Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa galataa waaqayyo. Miidiyaa irraatii arginee dhufne harmee Basafiqaadhaan. Meestii haala akkamitti akka jiraattanii haala keessanii nutti maxxanee. Haalli mucaa kanattiin guddisaa jiru jalqaba utoo dhukkubin dura mana namaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Naa biddeenan tolchaa ture mana nyaata namaatiif jechuudha. Xinnoo isaati kaasee. Naa amma immoo ergasii xiqqoo ishii sababii qorraa halkan ka'ee biddeen tolchuu qorri na rukuteerraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 6-9 qabame. Gara waggaa 3 wayii akkasuma dhukkubee isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humnaa qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna koon man hojjedha. Yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo hojii humnaa argadhus gimbanyoota jalan hojjedha. Naa mucaa kana haala kanaan guddisaa. Inni immoo erga amma jabaatee ergii miidiyaa irratti TikTokii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkee mobaayilii oliif gaddeemee abbuma argetu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 dhibba kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jira mucaan kun. Naa xinnoodhuma isaatii kaasee gargaarsa biraan qabu. Anumatu faana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala koo laalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000 gara kanatti xinnoo ishii wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan TikTokii hojjetaa birrii gahaa qabdi firoon namtillee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan nuti jiraannu yeroon qarshii argadu anumatu waatee kuffisa. Yeroon ammoo yeroo gabuu bulus jira. Yeroo arganus jira. Suuta yeroo argannu wanta itti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bula. Yeroo dhukkubsatti yeroo sanatti dhaga'a. Lakkina TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma sana waaqoon nu gargaarii waanuma ta'eyyuu arganna malee. Maatii kommoo rakkiseetu alammoo kompiitara na godhe. Yeroon wanta naa kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jijjiiradhu. Yeroon ijoollee dhalu waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleedha waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitaniif rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana hojjetaa deemuuti. Yeroo isaanii mana hojjetaa deemani wanti bitatani amaayyuu maatumti koo yeroo argatan bilee kunanii mana kennan bitaan wanti itti bitadha malee waanuma qabdaanis na gargaaraa karaatti jabatina. Kanaan jedhus immoo kanumaan akka namoonni TikTok irratti na ilaalan miti. Ani garuu konko seexana kamtuu dadhabee asiinis kalaanatti cufuuf deemu lakke ganda barsi hin cufu tole ka suutuma jennee reeggannaa jedhan. Laamee haadha bassuu nuni garee ati samaa jedhamna akkuma sila sitti hime namoonni biyya alaaf biyya keessa jiranii namoota akkas rakkina keessa jiraniif akka gargaaruuf maallaqa nutti erguu jechuudha. Kuni qarshii 30,000dha. Maallaqa kana kan ergee namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne namoota 3tu qarshii 10,000 namootuma rakkatan biraan ga'aa jedhanii nutti erganii immoo maallaqa kana isiniif finne jechuudha. Galatooma waaqayyo sinaa eebbisu. Warri nu gargaaranis waaqayyo isaanii eebbisu. Lafa isaan hir'isanitti waaqayyo isaaniif haa guutu. Isinis immoo bakka dadhabbii keessa waaqayyo bakka isin hir'istanitti isiniif haa guutu. Nama gargaaru sinaa taasisu akkasuma waaqayyo. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Kan waaqayyo eebba waaqayyo caaluun hin jiru. Obboleessa koo lammis baay'een isa galateeffadha. Erga isa faana mucaan koo hojjechuu jalqabee jijjiirama hedduudha kanan arge. Besuko kono harmee kee fi birrii 30,000 kennineef irrashi meeqa kennineef
Eebbifaman jedha. Waan nagadamus qabaattan isanii waan nagadamu. Waan ijaarsaa jirtan immoo waan ijaarachaa jirtaniif immoo iddoo galataan isiniif haa dhaabbatu. Ammanuma. Gammaddeetta? Wanti hundumtuun darbaa akka irraa kana miti ati nama guddaadha. Umurii kanatti akkasii yaaduu wanta guddaadha. Harmee keetti sin darbaa siifis sin darbaa. Namoonni viidiyoo kana ilaalan immoo sin gargaaru sababiitii fi nuyi isin bukkee jirraa jabaadhaa.